akkana nagaa jirtanii fayyaa qabdanii warri feermaasii guddaa qabdan namittiin kalee galgala lagganna baastee birii kelleen irraa fudhattee biriyya tokko waggaa tokko na dhaggattee dhugaatii kennee irraa fudhattee lagganna baastee nagattee rabbi jiraa na gargaara wallaahi rabbuma keessan jedha badhee jira kun alatti ba'ee ala jira ijoollee taniin akkuma tasaa argee karaatti godhuu dadaati badhee keessa deemaa karaa deemuun beeku gadi ba'ee ala jira na gargaara isiniin jira bayyeen maqaan kiyyaa maanee tusee jedhama biyya kee Iya asalla asi asalla Madaamin koo baastee alatti nagattee adaraa Oromoo koo na dhaqqabaayi damooza waggaa tokkoof ji'a tokko na dhoogattee alatti na darbitee urufa keessan jira badhee keessan jira bakka itti deemu wallaalee Oromoo koo na dhaqqabaa jetti obboleettiin keenya tokko dhugaa hedduu takka nama gaddisiisa Saawud Arabiyaa keessa kan isheen jiraattu waan baay'ee nama gaddisiisa obboleettii keenya kana ka ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtatti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu an obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba isin jecha warroon immoo chaanaala kee haaraa taata subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a isiniin jedha egaa hordoftoota kiyya akkuma viidiyoo jalqaba irratti dhageessanitti obboleettiin keenya tokko akkuma ana akkuma siinan dalagadheettee biyya arabaa dhufte jechuudha maal gooti madaamin ishii damoosa waggaa tokkoof ji'a tokko kana maaliif akka isheen irra keessallee hin beeku kana na dhoogatteeti ganna darbitee alatti na darbiteerti bakka itti deemu wallaalee gara itti deemu wallaalee akka osoo hin deemaa jiru ijoollee wayii Oromoodha argee isaanitu waan kana naa dabarsaa jira jettee jirti egaa hordoftoota kiyya kaa waan baay'ee nama gaddisiisu jireenyi biyya ormaa waan isheen nama goone hin qabdu obboleettii keenya kana hundi keessaniyyuu sheerii godhaati namoota ishii beekan akka ishii gargaaran Naa obboleettii keenya kana hundi keessaniyyuu warri beektan miceyyoo tanaa dhalattuu godina Arsii Asallaati jechuudha. Akkuma beekamu maqaa ishee himatteerti. Miceyyoo kana adaraa keessa namni beektan sheerii godhaate miceyyoo kan nama gargaaruu dandeessani adaraa keessan gargaaraa isinii jedha. Jireenyi biyya ormaa waan nun goone hin qabdu wanta nun taane hin jiru jechuudha. Jireenya addunyaa tanaatiif jennee biyya ormaa keessatti siqaayii hedduu qabna jechuudha. Nuti gaafa ijoollee keenya irratti waan akkanaa kan ta'umnu nuti wal qoonna sabaan gandaan amantaa wal qoonna akkasii miti dubbiin obboleewwan koo adaraa keessan hundi keessanuu amantaadhaan kutaadhaan waliin qoodinaa maaliif nuti abashaan hin jedhu sila abashaan nu beeku Oromoo fi Amaaraa walitti hin beekan isaan abashaan hin jedhu abashaan immoo Itoophiyaa nu beeku hunduma keenya iyyuu jechuudha ati saba feete Oromoo taate Amaaraa taate Tigiree taate Itoophiyaa nu beeku malee na waddaan nu qoodan jechuudha gaafa sitti ka'anii isaanii ati ebelu sin jedhan hunduma keenya iyyuu nu gadi nu darbuu jechuudha kanaaf jennaan waliif sagalee ta'a iddoo jirtanitti waliin qoodinaa sabaan amantaan kutaadha waliin qoodinaa adaraa keessan isin jedha obboloota koo miceyyoo kana adaraa keessan namni dandeessa namni beektani obboleettii keenya kana bira dhaabbadhaa isin jedha waaqayyo ishee haa baasu waaqayyoon ishee haa gargaaru hedduu takka nama ajaa'annoo nama gaddisiisaa maaliif hojjetanni damoosa waggaa tokkoof ji'a tokkoo dhiisate hanni ji'a tokkootu hagam akka itti dafqineef inni nutu beeka waan ta'eef jechuudha laa isinis immoo wanti beekuu qabda dhaamsan obboleewwan koo isin dabarsuu qabu birrii hanga barbaadeyyuu hogguma jaalattaniyyuu nama keessattuu warra nama dubartoota akkanaa kana keessatti birrii goggaa kana akkasitti bira hin teessisinaa isiniin jedha baay'ee ulfaataadha nama gaarii yoo ta'e malee namni tokko araboon takka badduutu jira jechuudha kan baay'ee babbadduutu jira jechuudha kanaaf warroota akkasii kanaa fi birrii keessan bira hin kaayinaa hin ol kaawwatinaa birrii keessan bira jechuudha ji'uma ji'aa filadhaati obbira kaawwadhaati birrii keessan yookiin immoo nama bira kaawwadhaa isiniin jedha malee birrii keessan biyya argachuu yaalaa malee Obbiraayyuu kaa'uun baay'ee sodaachisaadha biyya ormaa keessatti mana ormaa keessatti gola ormaa keessatti jechuudha kanaaf waaqayyo sinaa eeguu walii fi hundi keessanii waliin birmadhaa dhaamsa isinii dabarsuu ji'a fudhadhaa birrii keessan keessattuu namni warri badaa ta'e taanan ji'a fudhadhaa maatiin keessu maatii ati bira hojjettu sun badaa taanan maatiin ati bira hojjettu badaa taanan ji'aan qarshii kee fudhadhu maaliif akka ishee siqaayee si agarsiiste si hojjisiistu waan beektuuf hojjedhu hojii kee garuu birrii kee ji'an dabarsin ji'a kee lakkaawwadhuuti fudhadhu siin jechuu jaaladha obboleewwan koo maaliif aduu amma micayyoon tuni haga kana hunda irratti qabdu odoo ji'a fudhattee wajji darbitu qarshii ishee biyya buufatte jechuudha har'a immoo isheen bidoo biyya buufatte miitee fuutee gad darbite micayyoo tanaa jechuudha kanaaf walii fi sagalee ta'aa adaraa keessanii isiniin jechuu jaaladha obboloota koo
waaqayyoon dafqa keessiifaa barbaadu obboleettii koo isaan namaayyuun kennanii nama waaqayyoon rabbii ofii sodaatu yoo ta'e malee namaan kennan jechuudha. Araboonnis hundi gaarii miti hundi badduu miti kan gaariin isin jira badaan isin jira jechuudha beektanii namoota baay'eetu jira gaggaariin illee kama argaa jirru babbadaanis akkasuma kan argaa jiru kan dafqa sarraatanyaa nyaachuudhaaf foolatu halkaniif guyyaa hedduutu jira jechuudha. Kanaaf adaraa keessanii walii gadhaayii adaraa keessanii siniin jedha obboloota koo sirritti waliifannoo godhachuu qabdanii waliin mirmachuu qabdanii siniin jedha hordoftoota kiyya birrii keessan akkuma fe'illee ta'e irran ta'e sinaaga kana hundaa jechuudha. Ilmi namaa hin amanamu qaata bineensa ta'e waan ta'eef siniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf waaqayyoon dafqa keessiifaa barbaadu dhokooyi akkasuma namni beektan mucoo kana sagalee ta'aatii horofaa fuudhatii biyyallee kan galtuu yoo danda'ame immoo karaa biiroo ishii irraa dhufte irraan akka dafqa ishii mucayyoo kanaa kaffalamu jechuudha. Inni akkasii siniin jedha hordoftoota kiyya nuti akkatti baanu beekne malee akkatti gallu hin beeknu dhugaa rabbii akkasumas immoo mana gaarii mana badaatu jira hin beektanii nama badaaf nama gaariitu jira jechuudha. Kanaaf immoo adaraa keessan hundumti keessan haga dandeessanii waliif sagalee ta'uu yaadaan waliin tuffatina keessattuu wal tuffachuuf wal qeequu kana kan barbaachisu akkasuma waliif sheerii godhaa yoo agartan ishiin akkas jettanii biran darbina. Ijoollee kana nuti akkuma keessanii wanti beenu wanna qaama nama tokko beenu qabnu maali gaafaat viidiyoo hojjettu viidiyoo kana namni argee mucayyoo kana namni beekinaa jennee kan viidiyoo hojjennu malee wanta mucayyoo kana ofii keenya qaama kootiin ofii kiyyaa kanan beeku miti maaliif akkuma ani arge kana namni biraas argee waliif sheerii yoo goone hundi nama dhibbi tokko yoo arge mucayyoo kana namni tokko sheerii godhee wanta kana dafqa ishii kana barbaaduu danda'a jechuudha. Innaa kun ijoollee baay'eedha kan biyya keessaa baraaraa jiran kan mana madaaba keessatti rakkatee ijoollee wal baay'ee jiran sababa maaliitiif sababa sheerii waliif godhaniif sababa nama tokko sheerii gootee fi waliif sheerii godhanii wal gargaaraniif jechuudha. Kanaaf walii gargaaraa adaraa keessa walitti hin dabina. Nuti ijoollee tokko bara nuti hundi keenya iyyuu hojjechuu baanee bara of jijjiiruu baanee bara ishiinis akkuma anaa akkuma si'eetii bara yoo anaa manni kiyyanaa ta'e ishiidhaan hin taane waan ta'eef anis sagalee ta'uuf hin qabu anis boru waan irra ga'u hin beeku waan ta'eef wal bira gahaa adaraa keessan siniin jechuu jaaladha hordoftoota kiyya. Hedduutu akkanatti dhagahame mucayyoo kanaatillee jechuudha maaliif har'a dafqa ishii waggaa tokkoo fi ji'a tokkoo kana gattee waggaa tokkoo fi ji'a tokkoo kana fudhattee raawwatte gaddarboon ishii hedduutu akkanatti dhagahame jechuudha. Kanaaf adaraa keessan obboloota koo adaraa of eeggadhaayii wanta akkanaa irraa illee of eeggannoo godhaayii siniin jedha waaqayyoon isin haa eegu siniin jedha jarri bineensa achi namatti kaanan isaanii. Arabni guyyuma sitti kaate malee guyyaa kan bareedduu fakkaatti garuu guyyaa sitti kaate isheen akkasumatti dhoqqee sirraa harti jechuudha. Kanaaf immoo of eeggannoo nu barbaachisa. Of eeggannoo gochuu qabna. Waliin mirmachuu qabna siniin jedha hordoftoota kiyyaa adaraa waliif sheerii godha adaraa keessa viidiyoo ijoolleedhaaf sagalee ta'a hundi keessanuyyuu. Kana nu godhu beektanii obboleewwan koo wal tuffannaa waliif sheeriin goonuu ani ishiin maalidha ishiin akkas jennee wal bira dabarra. Wal bira dabarraa nama tokko gaafa waan badaa arge walii gorsaatti wal deebisaa gaafa namni tokkollee gara badaatti deeme wal gorsaa waliif sagalee ta'a waan tokkollee yoo ta'e jechuudha. Keessattuu iyyuu ijoollee miidiyaa haara jirru waan baay'eedhaan guyyaa guyyaadhaan wanta ta'a oolu waan hedduudha jechuudha. Kanaaf jennaan immoo waliif sagalee ta'uu qabna waliif achuu qabnu baqa hanga danda'ametti jechuudha. Atis anis tokkuma nuti hundi keenya iyyuu shakaaluma garaagarummaa takka qabu. Shakaaluma jechuudha hundi keenya shakaaluma atis shakaaladha shakaala gaarii taate badduu taate hojjettuu taate akkas taate hundi keenya kan biyya ormaa dhufne shakaaluma jechuudha. Biyya ormaa yookiin biyya guddatte keessa hin jiru waan ta'eef biyya guddatte yoo ta'e shakaalaan jedhamtu biyya guddatte keessatti jechuudha. Araba qofa kan shakaala siin jedhee maqaa hedduu nutti moggaasu malee biyya guddatte yoo ta'e yookiin biyya kee yoo ta'e maqaa akkanaa kana sitti moggaasu jechuudha. Kanaaf jennaan immoo nuti maqaa tokkuma qabna hundi keenya iyyuu. Ati mana madaamii keessa jirtu ati waan feete taatu iyyuu jechuudha hundi keenya kan araba jirtu madadeen shakaaluma hundi keenya jechuudha. Shakaaladha baqa shakaaluma baqa kaddaamaaf shakaalan takkuma ishiin garaagarummaa ishiin qabdu jechuudha. Kanaafuu waliif sagalee ta'a isiniin jechuu jaaladha adaraa keessan. Waaqayyoon immoo dafqa mucayyoo kanaatis waaqayyo ishii haa baasu. Dafqa kee waaqayyo si haa barbaadu lubbuu kee harkaa kee si haa fuudhu siin jedha hordoftoota kee viidiyoo kana sheerii godha nagaa ta'a fayyaa ta'a hanga viidiyoo biraatti walitti deebinee immoo viidiyoo biraa isinii dalagutti viidiyoo makanaan turtii gaarii adaraa keessan immoo sheerii gochuu hin dagatinaa.
Kanaaf hundi keessanuu sheerii godhaa akkasuma yaada fi qeeqa qabaatan immoo koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa isin jedha hordoftoota kiyyaa obboleettii koo Waaqayyoon dafqa keessiifaa barbaadu adaraa keessan of eeggannoo cimaa godhaa nagaa ta'a.